Akkamitti kabajamuuf jaalatamu daawwattootaaf hordoftoota dhaggeeffattoota yeroo ganamaa raadiyoo fi TV biyya keessaaf biyya alaa idil addunyaatti argamtan gamaaf gamana teessanii yeroo ganamaa raadiyoo fi TV dha oduu guyyaan isin biraan gaa turre gaa jirros hordofaa dhaggeeffachaa jirtan mara keessanuu akkam bultan akkam ooltan isinin jechaa bakkuma jirtanitti salaamtaan teenya isin haala qabdu oduu arraantanaa biyya keessaa fi idil addunyaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Yeroo ganamaa raadiyoo fi TV irraa oduulee biyya keessaaf biyya alaa olmaa addunyaa arraantanaa kan isiniif qabatee dhiyaatee jiru an obsaa Ridwaanii hamma xumura keenyaatti isinis oduu teenya wajjin nu faana turutti gaarii isinin jenna. Ibsa paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo guyyaa kaleessaa laatee irratti hayyootaa fi akkasumatti illee paartiilee garaagaraatii fi namoonni qeeroo fi qarree ta'an yaada isaanii waliif qoodaati jiran. Ibsa kaleessaa paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo kaleessa baasee keessaa qabxiilee jaan akka ijootti kaa'uun isaatis ni yaadatama. San keessaa qeeroo fi qarreen ammoo haalaan xiyyeeffatee kan waamicha kanarratti dabalataan yaada isaanii qoodaa jiranii fi marsaa miidiyaa hawaasaa irrattis waliif qoodaa jiran ajjechaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiruu fi hidhaaf reebichi daran hammaattee itti fufuratti poolisii addaatii fi akkasumatti illee milishoota irratti taatee kana akka keessummeessaa jiran qaama mootummaatii wajjin hojjechuudhaa fi akkasumas ajaja mootummaa qofa fiinxaan baasuu osoo hin taane ajaja hawaasaatii fi mirga hawaasaa fedhii hawaasaa eeguu irratti akka milishaa fi poolisiin addaatis akkasumas waraana biyyattii dabalatee akka hojjetan waamicha irra deebisnee taasifne jechuudhaan qeeroof qarreen fuula feesbuuka isaanii irratti namootni babbeekamoon barreessuun isaanii akkuma itti fufeetti jira. Gama biraatiin dabalata namoonni hawaasa Oromoo ta'an kanneen idil addunyaarra faca'anii argaman yaada isaanii akka waliif qoodaa turanitti ajjechaaf reebichi saamichi ilmaan Oromoo irratti guyyaan gara guyyaatti baraan gara baraatti lakkaawwachaa dhufu gabrummaa keessummeessaa dhufne kanan gahee jennee wayita tarkaanfachuuf haara galfachuu irratti seenne daran gabrummaan jalaanutti jalqabamtee mootummaan abbaa irreedha hiddasaa jabeeffachuudhaaf tarkaanfachaa jiru. Ilmaan Oromoo guyyaan gara guyyaatti ajjeesuuf reebuu akkasumas hidhuudhaan kan danda'an ammoo lammiin isaanii biyya baqatanii gareen akka biyya Suudii Arabiyaattis rakkachaa jiraachuu fi ilmaan Oromoodhaa hedduun bara dabre Yaman keessatti rakkoon hamtuun irra gahaa tures nama yaadachiisaa sirna kanaaf kan nu saaxile sirna nafxanyaati jechuudhaan hireen keenya yoom akkanatti hafa jechuun ilmaan Oromoodhaa dubbachaa dhaamsa isaanii dhaammachaati jiran. Gama biraatiin ammoo qeeroo fi qarreen biyya keessaa akkasumas dhaabbotan siyaasaa kanneen hordoftanii fi kanneen gaggeessan mara isaaniitti dhufuun qeerroon waamicha akka taasiftetti tokkummaan Oromummaa fi akkasumas waliif galtee siyaasaa akkasumas wal dura dhaabbannaa siyaasaa osoo hin taane yaadaa fi ilaalcha keenyaan tokko taane qaamaan Oromummaa tana qofa dagaagsuu fi akkasumas ilaalcha balfaa fi tuffii rakkoo wal nu saaxilchiisu akka firraa lakkifnuu fi tokkummaa keenya akka jabeeffannuu fi irree diina keenyaa waliif akka taanu gamanumaan dhaamsa qabnu dabarfannaa jechuunis dhaamsa isaanii taateeti jirti. Lola Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti uumameen lammiileen hedduun beelaa fi akkasumas rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jiraachuu dhaabbanni UN dubbachaati jira. Yaaduma kana hordofuudhaaf deeggarsi namummaa daangaa hin qabne guutummaa Tigraay gahuu qaba jechuudhaan gamtaan Awurooppaadhaa dubbachaati jira. Hoogganaan imaammata haajaalaa gamtaa Awurooppaa aangawoota olaanoo mootummaa Itoophiyaa waliin erga mari'ataniin booda ibsa kana baasuun beekameeti jira. Dhaabbilee gargaarsa torbaanota darban naannolee murtaawwan akka dhaqqaban ta'us guutummaa naannichaa bakka humnoonni TPLF loltoota mootummaa waliin lolaa jiran hin dhaqqabne jechuunis dubbachaati jira. Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii haala naannoo Tigraay keessa jiru saamichaa fi hanqina nyaataa kan dabalamaa jiru ta'uu fi ibsuudhaan haa ta'u malee hanga hammaatitti itti fufuu eeggamuu qaba jechuun dubbatamaati jira. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosep Borrell deeggarsa namummaa hin daangeffamne naannoo Tigraay akka dhaqqabu hayyamamuu qaba jechuudhaanis dubbatamaati jira. Aangawoonni kun haasa'u isaanii kun mootummaan Itoophiyaa gaafii dhiyaatu osoo hin taane dirqama seeraa idil addunyaa irraa eeguudhaaf jechuun dubbate. Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii gama isaaniitiin kaampiiwwan baqattoota Eertiraa keessa qubataniin deeggaramaa turan lama dhaqanii ilaaluudhaan akka hin dandeenyes ibseetu jira. Kaampiiwwan lamaan kunis istaatisii fi shiimeel baakkan jaaman ta'us dhaabbatichi ibseetu jira. Suuraa saatalaayit irratti argame akka agarsiisutti waajjirri sagantaa nyaataa addunyaa dabalatee kaampiiwwan kun manca'uutti jiranii jechuun dubbatamaati jira. Guyyoota muraasa dura kantiibaan haareenii magaalaa Maqalee loltuun Eertiraa lolaa kana keessatti kallattiin hirmaachuu jiraattota waliin marii yoo gaggeessan dubbachuun gabaafameeti ture. Ergasii hoogganaan humna waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Balaa Simmanyi
afeerraa mootummaan ala loltoonni Eertiraa lola Tigraay keessatti hirmaachuus dubbatanii turan. Loltoonni Eertiraadhaa kunneen saamicha gaggeessuu fi sarbaminsa adda addaa raawwachaa turus jaameeti himatamaati jira. Naannicha keessatti guutumaan guututti socho'uu irratti dhorkaan kaa'uudhaan mootummaan muummee ministeera Abiy Ahmad haalli lolaa kan gaarii akka dhokatu yaalaa jira jechuudhaanis dubbatamaati jira. Lola naannoo Tigraay sadaasa sadii dhalateen hordofee jiraattonni naannichaa 56,000 ol ta'an biyya ollaa Suudaanittis baqatanii jira. Ejensiiwwan gargaarsaa UN akka jaanitti ammoo baqattoota Eertiraa 100,000 ol ta'an kan kaampiiwwan Tigraay keessa jiran dabalate namootni miliyoona 2.3 ta'an jechuunis walakkaa uummata Tigraay kan ta'an deeggarsa nyaataa barbaadan jechuun dubbatamaati jira. Humni galaana Indoneeziyaa naannoo xiyyaarri itti kufee argachuu isaa dubbacheeti jira. Aangaa'onni Indoneeziyaa qaama galaanaa xiyyaaronni Indoneeziyaadhaan sanbata kaleessaa magaalaa guddoo biyyattii Jaakaartaarraa akkuma ka'een bakka itti kufee bira gahuu isaa beeksiseeti jira. Sanduuqni odeeffannoo balalii kun qabu bilook booksii kan jedhamu xiyyaara kana argachuudhaaf dhiyaachuu mootummaan ibseeti jira. Caccabaan xiyyaara kanaatii fi reeffi namoota tokkootis argamee jiraachuunis dubbatabaati jira. Xiyyaarri kun namoota 62 fe'atee buufata xiyyaara Jaakaartaa jiru irraa ka'ee daqiiqaa 4 keessatti raadaariin ala ta'eeti ture. Xiyyaarichi kibba biyyattii bulchiinsa Kaalimantaanaan jaamtutti imalaa kan ture yeroo ta'u dilbata qaamni xiyyaarichi galmee balalii qabu gariinsaa argameeti jira jechuun dubbachaa jira. Bakka xiyyaarri kun kufuu hin oolu jaametti dooniiwwan 10 ol barbaachaa jiraachuunis dubbatamaati jira. Uffata shaantaalee namootaatii fi qaama xiyyaarotaa gari ammoo gama baaraa keessatti warri dooniidhaan barbaachaa jiru argatanii odeeffannoo isaanii gabaasaati jiran. Bakka lammaatti mallattoo singilii yookaan arganne jechuudhaan bilook booksii ta'uu danda'a jaamee hoogganaan ejensii barbaachaa baraarsaa Baakus Biraawutiinis dubbachaati jira. Guutuu oduu kanatti tajaajila biyyattii Indoneeziyaa irraatti gabaasaati jira. Hizbullaan daldala qorichaa sammuu akkaan oliin nama mirqaansuu keessaa harka hin qabu jechuudhaan haalee jiraachuun isaatis mirkanaa'eeti jira. Gareen hidhataa Liibaanos Hizbullaan oomisha qorichaa sammuu akka oliin nama mirqaansuu danda'u Efrataam kan jedhamu keessaa harka qabu jechuudhaan dursaa qoricha kanaatiin haalanii jiraachuun isaanii dhaga'ameeti jira. Jaala Suuriyaa kan ta'an dursaan Hizbullaa Sheek Hassan Naslaan himannaa garee isaan irratti baname kana amanamummaa kan hin qabne jechuudhaan busheessanii jiraachuunis barame. Garee kanarratti shakkiin kan ka'e bara darbee qoricha kiiloo 14,000 ol Xaaliyaan keessatti ergaa qabameen booda jechuunis dubbatamaati jira. Akka aangaa'onni Xaaliyaan jaanitti qorichi kan imala eegale buufata doonii Suuriyaa Laataakaayii keessa jaamurratti kan ture jechuunis dubbatamaati jira. Qoricha tochaan kun eessaa akka ka'e aangaa'ota Xaaliyaan gaafannee turre kan jaan Sheek Hassan Naslaan himaticha dhugummaa hin qabu jechuudhaan faallaa saniitis isa ICC fi gareewwan maafiyaa Xaaliyaaniif Raashiyaan irratti qorannoo gaggeessaa jiraachuus himaniiti jira. Gareen isaanii kunis oduu sobaa akka irratti banameef biyyoonni lixaa piroopogaandaa kana duuba jiru jaaniin akka amananis duristichi himachaate jiran. Dhaabbileen Ameerikaa fi Awurooppaa garee kun daldala qorichaa addunyaa irratti galii guddaa argate jechuudhaanis himachaate turan. Gareen poolisii Xaaliyaan yakkoota qarshii waliin wal qabate qoratuudhaan kan qabameef akka gubatu kan taasifame qorichi adochaan kun goota doolaara biliyoona takka tuqaa islaamatti tilmaamamu isaatis dubbatamaati jira. Garuu haa ta'u malee qoricha hammana ga'u gareen ISIS qofa oomishuun hin danda'u. Inuma naannolee Baashar al-Asaaditti to'ataman keessaa warshaalee jiranitti oomishuun hin oolu shakkii jaanis kaasaniiti jiran. Qoricha kana to'annoo jala oolee garee yakkaa tokko irratti hordoffii wayita taasisaa turanitti ture jechuudhaan gareen kun garuu garee hirmaataa ture gurgurtaa mijjeessuu irrattis goomsa isaas Awurooppaa osoo hin taane waraana Angoolammaa kan jirtu Liibiyaa akka jeetti shakkamaati jira. Mootummaan Suuriyaa fi jaalawwan isaa qoricha sammuu adochuu gurguruudhaaf galii guddaa argatu jaamus himatamaa jiranillee waraanni waggoota dheeraadhaaf tureef qoqqobbii irraa jiru hanqina maallaqaa keessa kan seente biyyattiin oomisha qoricha adochaa seeraan alaa irratti fuula akka deebiftu isii taasisee amanamaa jechuunis dubbatamaati jira.
Ameerikatti Washington DC namootni hokkara kaapitaalitti uumuudhaan suurri isaanii hedduun waliif qoodame keessaa himatamuun isaaniitis dhaga'ameeti jira. Hordofaa beekamaa yaadota ragaalee malee dhiyaatan tarkaanfachiisuudhaan beekamuu Kaanon Jaamuun namni ta'e kun hokkara paarlaamaa USA kaapitaal irratti ka'een himatameeti jira. Jaakob Antonooni chaansilii fi maqaa Jaak Aangil Jaamuun kan beekamu kun himannaa cabsanii seenuudhaaf hokkaraan himatamanii namni Kaanon Shaam Jaamuu ammoo kan maqaan isaa kanaan of waamu kun fuula halluu dibatiin koofiyaa rifeensa gaafa qabu uffachuudhaan arbiyaa darbee kaapitaal keessatti suuraa irratti mul'ate jaameeti jira. Tiraampiin shooraa hokkoraa kanarratti gumaataniif aangorraa buqqisuudhaaf ammas yaaliin taasifamaa jira jechuun dubbatamaati jira. Dimokiraatonni keewwata ittiin Tiraampii aangorraa buqqisan dhiisu jiraatu isaanii dubbataati jiran. Dimokiraatonni hokkora namoota 5 galaafate kana jajjabeessanii jechuudhaan pirezidaantichis himachuutti jira. Biiroon qonnaa federaalaa FBI namoota achirratti hirmaatan uummanni akka saaxiluuf waamichaas dhiiseeti jira. Abbaan chaansiliin himata isaa irrattis ammallee ifatti yaada hin kennine ta'eeti jira. Ibsa abbaa alangaa waliigalaa Washington DC akka jetti namni kun eeboo faana jaadeerattuu qabachuudhaan qara eeboo sanirraa alaabaa USA hidhee mul'ate jaan immoo namoonni Filooriidaa irraa dhufes biraan waltajjii Nansi Poolis mana marii bakka bootaa keessatti baatee osoo bu'aa jiru suuraa irratti mul'ates hidhamuu isaa poolisiin beeksiseeti jira. Tole kabajamoo jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV oduuleen teenya tana arraantana isiniif qabanne biyya keessaa biyya alaa olmaa addunyaan tana arraantana isiniif qabanne kana fakkaata hamma oduu biraatti walagaroo kan nagaa walitti dhaammannutaan oduu arraatiin kan isin faana ture an obsaa Ridwaanii isinis bakka jirtanitti olma gaarii yookaan bultii gaarii isinin jennam nagaan nuuf turam.